akka wangeelaatitti maal jettee Yesuus duuka buuta ragaa wajjin. Okay, ani ragaa immoo yoo si fide du'in duuta yookaan lafa kana seenta malee hin fudhattu waan ta'eef amma wanti siin jechuu jiru kirkirii odoo hin taane wantan ani jedhee Yesuusitti amanee duuka bu'e san badiin kiyya maali jedheen si gaafachuu barbaade. Wanta inni godhaa jedhe sanan godhe waan ta'eefi Maal goote maal jettee si amante? Yesuus Kiristoos kan akka asaaba keessanitti yoo kaaniif immoo isa ifaan ifatti dubbatametti inni gara biyya lafaatti ergamee dhufee nabiyyiidha biyya lafaatirra jiraatee jira saba barsiisee jira dubbii isaatiin qajeellotti deemna gaafa nan isin jedhe. Inni sookaan abbaan kiyya anarra caala akkuma jedhe abbaa kiyyattis amana anattis amana akkuma inni jedhe san dubbii nabiyyicha kanaa qabadheen deema yoo ofii kiyyaa jedhe. Fakkeenyaaf inni kitaaba keessatti na duuka bu'aa erga jedhe anaanoo ta'e malee karaa dhugaa jireenya jiru erga jedhe dubbii nabiyyicha kanaa qabadhee tanan isa duuka bu'aa yoo jedhe badiin kiyya maali tokko lammata immoo deebisee inni maal jedhe kara biyya lafaa hundumaa deemaa saba hundumatti wangeela labsaa erga jedhe saba hundumaa maqaa abbaa ilmaa afuura qulqulluun cuubaa erga jedhe isin amma sidaa nabiyyichatu akkas jedhe maaliif hin cuuphamne maaliif duuka hin buune ishii waaqummaa isaa dhiisi. Ani waaqummaa isaa dhiisee amma bakka kanatti jechuun kasiin himudire inni nabiyyiidha. Yesuus Kiristoos nabiyyiidha. Asaawwa jirtamoo gaafii na gaafattee barama. Kaashi dhiiseera bara. Waan jedhe Yesuus duukaan bu'aa jetteemi? Eeyyan. Nabiyyicha duukaan bu'aa. Nabiyyichi immoo maal jedhe ani karaadha dhugaadha jireenya waan jedheefi duuka bu'aa jira. Akka hin buune ragaan si baasa akka hin buune. Maal jettee itti amantee maal jettee Yesuus duuka buuta? Akka fedha keetti si dhufu jira bara. Akka fedha keetii siin hin jenne akka fedha kiyyaan dhufin akka fedha wangeelaatitti. Amanuu jiru akka fedha wangeelaa. Waldaan jirtu masjidan jiru. TikTok irra jira ragaan kiyyaa fi kee quraanaa fi wangeela. Akka wangeelaatitti maal jettee Yesuus duuka buuta ragaa wajjin. Okay, ani ragaa immoo yoo si fide du'in duuta yookaan lafa kana seenta malee hin fudhattu waan ta'eef akka ragaa saniitti fudhachuu kootii fi ati fudhachuu dhabuu miti irratti waliin haasofna maal jettee Yesuus duuka buutaan siin jedha akka fedha keetii fedha kiyyaatii miti akka wangeelaatitti. Ani immoo akkamitti akka fudhadhu sitti himu Yesuus Kiristoosiin kuni ilma waaqati jedheen fudhadha ilma waaqummaa isaa immoo iyyuu Jibriiliinis Maariyaamitti akka hin deebi innis immoo ani ilma waaqayyoo tokko ofiin jedhe. Okay, ragaan sigaa asirratti gaafa ergamaan Gabriel gara Maryamaa gaafa dhufe ilma waaqayyooti jedheeni wangeela irratti. Jedheeni jira ilma waaqayyoo jedhamee ni waamama jedhamee jira. Ragaan hakan. Sabar. Ilma waaqayyoo jedheen ergamaan waaqayyoo gaafa dhufe dubroo Maryamiin ilma deessa jedheeni ilma waaqayyoo deessa jedheeni. Ilma deessaa innis immoo ilma waaqayyoo jedhamee ni waamama ittiin jedhe. Okay, ilma waaqayyoo jedhamee ni qaamni isa waamu san eenyu ilma waaqayyoo jedhee kan waamu. Qaama biraatti afaan Oromoo si gale. Eenyu bakkuma takka gartee barattoonni duuka buutuun isaa ilma waaqayyoo jedhanii bakka itti yaaman fidi. Eshi sabbichaa miti okay waaqayyoo abbaan hoo. La amma dura ilma kiyya kan jedheen hoo. La bakkuma dura ragaan bakka dura ragaan ilma waaqayyoo ergama waaqayyoo jedheen gaafa ergamaan gara dubroo Maariyamaa dhufe ilma deessa ilma waaqayyoo deessa jedhee ilma deessa jedheen ilma dhiiraa. Oh isa okay. Shaadaa jira jedhanii namni shaadaa jirtan takka takka barreessaa inshaallah. Alhamdulillah. Eenyu gannati shaadaa jetti mee qoy. Namni shaadaa qabatu kudhan barreessaa. Namni shaadaan bira jirtus kudhan barreessaa. Warri kaan akkanumatti hin barreessinaa afaan soomanaatiin. Waaqayyo abbaan. Qoy gadaabbadhu kaa isii hojjetu mura hin deebisa yaa keessi. Abshiruu. Fasbiruu. Namni shaadaan bira jirtu kudhan barreessaa. Kijibni gaarii miti jedhan kijibina. Waaqayyo abbaan Yesuus waaqatti illee hin beeku. Ergamaan Waaqayyo Yesuus ilma Waaqayyootitti hin beeku. Ilma Maariyamaatti hin beeku. Ilmaan isii gammachiisa ilma deessa jedheen. Eegalee barattoonni Yesuus ilma Waaqayyoo jedhanii takka ilma Waaqayyoo takka haati harmeen isiitis ilma isii takka yaa ilma Waaqayyoo jettee yaamtee hin beektu.
isin asirra dhuftanii takkan nu lallabdan waan Phaawulos. Maasitti lallabda waaqayyo abbaan mataa isaatitti ilma kiyya jenneeni. Fidi akka wangeelaatitti ilma jechuus garaan si gaafadha atilleen intala waaqayyooti atilleen anillee intala waaqayyooti. Na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos waan boqonnuma san bakkuma ergamaa waaqayyo ilma fi ergamichis Maariyaamitti mul'atee maal kenni jedheen. Ilma waaqayyo jedheeni. Ergamichis immoo ishiitti mul'atee maal jedheeni. Ilma ni ulfooftaa ilma ni deessaa. Okay, ilma deessa jedhen ilma deessa jedhen ilma deessa jedhen ni miti. Ilma waaqayyo jedhamee ni waamama. Ilma waaqayyo jedhamee in waamamaan eenyu ka ilma waaqayyo jedhee waamu qaama biraati warra gana Maariyam abbaa malee waan deesseef hin beekamu abbaan ilma waaqayyo jedhee namni gartee irratti hirkisan eenyutu guyyuma tokko barattoota isaa keessa ilma waaqayyo jedhee hame Yesuus. Eshi kanas fudhattu waaqayyo hoo ilma kiyya jedhee kan waamu. Ergamaan waaqayyo ilma waaqayyo jedheeni. Okay waaqayyo abbaan ilma kiyya kan jedhee waamu. Love el ab waan jedhe ergamaan waaqayyo Gabriel Jibril the angel when he came to her the son of God way jedheeni. He is the son of God. He told she. No. Ilma deessa jedheen malee ilma waaqayyo deessa jedheeni. He is son of God. Gara Ingilifaatti gisee hiikatti. No, ilma waaqayyo deessa jedheen gartee dubroon ilma hin deessi jedheen malee ilma waaqayyo deessa jedheen kanuma sirraa barbaade ergama waaqayyo dubbii isaa. Isini warruma kinoo Kiristoosiin ana booda ni dhufu isaanii mooyyuu afaan Oromoo sirraan beeku wangeela kan jedhisantu isini anan laallatu islaaman laallatu wangeelli kan ergamaan waaqayyo gaafa itti dhufe fakkeenyaaf ilma ni deessaa magartuu ilma deessu kana qaamni tokko gartee ilma waaqayyo jedhanii yaamanii si jedheetiin si biraa deemu. Waligalee so waan jedhe ergamaan waaqayyo gizee Maariyamatti kallatti yeroo itti dhufe sana ilma deessa jedhee immoo ilma waaqayyo deessa. Ati amma ergamaa caala amantamoo allaa kee caala amantamoo? Ergamaa caala namanu ergamaa rambeeku atis ergamicha rambeetu wangeela rambeetu. Ergamaan immoo waaqayyo abbaan rabeeka jechuudha waaqayyo abbaan immoo immoo doolijee ehee sirraa gabaabsa gara wanta ijoollee maal gootaa? Sanis hin dhayina kanarratti waan dura wanti kallat osoo hin dhalatinu ilma ni deessa jedhee immoo ilma waaqayyooti jedheen ergamaa waaqayyo. Ilma ni deessa afurri abbaa si golba ilma waan masaafara jiru birsin kaanii bar ilma ni deessa afurri abbaa si golba ilma waaqayyo deessan jenneen himi. Ilma abbaa jedheeni waan hin barreeffamin jedhinaan hin jedhin nama maal taate. Ilma waaqayyo deessan jenneen himi ergamaa waaqayyo. Ilma ni deessaa ittiin jedhe malee ilma waaqayyo ni deessaa isaan hin jenne. Waan barreeffamee jiru na dubbisuuf hin deemin. Dhumate Yesuus Kiristoos barattoonni isaa ilma waaqayyo jedhanii yaamanii ni beekanii. Inni moo eeyyeen Phexros iyyuu jedhee ni jira. Yaa ilma waaqayyo kan jedheen. Isa bichaayyuu miti qo'isiifan baasaa maal taate nama na miidha. Isa dhiisiti namichi tokkoyyuu jedhee Yohaannis. Waan kana faalleessuun ogguusii fidaa beektaa yoo fiddellee wangeeluma keetiin warra koye wal faalleessuu ni beektaa wal faalleessuu jechuun afaan Oromootti maali? Shaakuu wal faalleessu dhaggeeffadhu jedhisi. Laasan sirrii jenni wal faalleessuu ni beektaa afaan Oromootti faallaa. Yaa wal faalleessu oosii ta'ee ni fudhata. Faallaan si gadheen wangeeluma keetiin wal faalleessaa faallaa ni beektaa dura wal faallaa the opposite of the word is ni beektaa. Okay, keep quiet little. Faallaa beektaa inni si jedhe faallaa dura beektaa. Okay, amma jadhisiiti mee osii mijate Yohaannis faallaa ni beektaa inni obboleetto. Faallaa jechuun maal jechuudha fakkeenya faallaa naa godhime faallaan maali? Oppoziitii jechuudha. Oppoziitii waan sadii naa himi fakkeenyaaf yoon Yesuusin ani waaqa jedhe yoo ati wangeelli kee Yesuus nama jedhe yoo bakka biraa dhufee waaqa jedhe faallaa moo faallaa miti? As keessatti saayikooloojii miti kan hojjetaa jiru. Halloo siin gaafadhe saayikooloojii siin gaafadhe afaan Oromoo si gaafadhe goobazii. Goobazii xeenaan kee nagaa yoo wangeelli kan kee wangeellummaan kan kee Maatiyos Yesuus waaqa jedhe Maatiyosummaan gartee Yesuus nama jedhe faallaa moo faallaa miti jechuun kun. Maatiyosuma keessatti tokko waaqa jedhee tokko yoo maal jedha. Wangeeluma kee guutuutu haa taatu wangeellummaan kee fakkeenyaaf lammisaalee wangeelli kan kee Yesuus waaqa yoo jedhe boqonnaan takka dubbatte bakka biraa deemee Yesuus nama yoo kan jedhe faallaa moo faallaa miti. Siif faalleessuu danda'a azaaba waan taateef.
Azaabotaaf ulfaalles. Obboleettii ta'uu waan kana seensaa afaan Oromoo si gaafachuu jira. Yoo nagaan noo jaasoyte. Okay, wangeelli kee fakkeenyaaf ani dhiira siin jedhee qaamni tokko dhufee dubartii yoo siin jedhe jecha kun lamaan faallaa miti. Akka ilaalcha keenyatti Hin deebistu. Afaan akkam si jaaso namuca. Wangeelli kee yoo Yesuus nama jedhee wangeellummaan kee ammas bakki biraa Yesuus Waaqayyo